Sagalee waaqayyoo shaakalaa deemuu nurra sagalee waaqayyoo guddataa deemuu nurra kadhannaa guddataa deemuu nurra kanaaf kutaan lakkisituu laatan yeroo ibiddarraa qoraanni dhumu hojiin aarotii hojiin ilmaan isaatii maalinni ibidda sanarratti qoraan dabalu iddoo biraatti immoo laattanii wanta bira biraa wanta ibidda sana bobeessu wanta qoraan sana bobeessu immoo zayitii dabaluu nurra sagalee waaqayyoo egaa ibiddi waaqayyoo yookiis immoo waaqayyoon keessa keenya kaa'ee tajaajila ta'uu danda'a, kennaa adda addaa ta'uu danda'a. Inni waaqayyoo keessa keenya qabu galfata waaqayyootti kennamu ibiddi iddoo aarsaa keenya akkamitti eegamuu qaba dubbii jennee waas afur duwwaa dubbadhee tatta'a. Tokko akkuma nama isin jedhee waaqayyoo kadhachuudhaan eegama. Kun beekamaa waaqayyoo kadhachuudhaan waaqayyoo keessa kootu waa qaba bile waaqayyoo keessa kootu waa qabadha waaqayyoo keessa waa qabu waaqayyoo qabu bidda keessa qabamoo qaba beeku isaadha waaqayyoo keessa kootu waa qaba garuu wanta waaqayyoo keessa koo sana kaa'ee guddisuun wanta waaqayyoo keessa koo sana kaa'ee qabadhee eeggachuun itti gaafatamummaa gootu kanaaf inni jalqabaan kadhannaa waaqayyoo kadhachuu kan ammoo jireenya namoota baay'ee irraa arguu dandeenya. Inni jalqabaa kanaaf fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u jireenya Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaatanii inaan dubbatan. Jireenya Daani'eel irraa waan baay'ee baratu. Daani'eel nama yeroo hundumaa jireenya isaa kadhannaa turre nama yeroo hundumaa waaqayyo waaqeffachuu jaallatu. Kutaa sadarkaa kattanii mootiin akka jedhe mootiin Daariyoos mootichi qajeelfama baase maal jedhee biyya koo keessa kan jiru hundumtuyyuu waaqa biraa hin qabaatin anaaf waaqa kana sagalee dura jiraatee qajeelfama baase. Yeroo Daani'eel warra kaan caalee irratti Daani'eel irratti dhiibbaa fuudhaa fi jarri qopheessanii mootii yaada isaa booji'anii akka mootiin seera kana baasisan. Kanaaf mootiin maal jedhee arsaan waaqayyoon waaqeffachuun hin jiru anatti waaqeffatamaa jedhee seera baasa. Daani'eel garuu mootii shoobeeraa shumannata mootii qabaa warra sana keessaa isa caalaa aboo qabaa garuu Daani'eel yeroo hundumaa yeroo isaatti garuu maal godhu waaqayyo kadhata akkuma dubbataa ture guyyaatti seera akkuma dubbataa ture Daani'eel guyyaatti seera waaqayyo kadhata. Akkuma dubbiyatti godhaa ture waaqayyoon akka dadhaadhaan yeroo ture waaqayyoon akka ture biyyi amma biyya yeroo ture dhugaamatti akka bilaa qabdi asitti waan baay'ee jira anis osuma keessa jira. Daani'eel akkuma godhaa ture mootiin qajeelfama baasu mootiin waaqeffatina haa jedhu mootiin hiikorii anatti waaqeffatama haa jedhu Daani'eel garuu mana isaa keessaa kutaa olaanurratti yeroo hundumaa dhaqeetu galee isaanitti galee yeroo hundumaa waaqayyoo kadhata waaqayyoo waaqeffata. Jireenya murtoo akkasii waaqayyoo kadhata waaqayyo. Kadhannaan Daani'eel waan ta'eef isin kadhannaan Daani'eel hojii hojjete. Daani'eel waan baay'ee hojjete. Kadhannaan Daani'eel kadhatu mootichaaf kana biliif ta'ee kadhannaan Daani'eel kadhatu biyya sanaaf hiikama furmaata guddaa kan fidu ta'ee kadhannaan Daani'eel kadhatu ofii isaayyuu afaan leencaa keessaa oolchee achitti ulfinni waaqayyoo akka himamu taasisu. Saba ormaa keessatti saba waaqayyoo hin beekne keessatti mootii waaqayyoo hin beekne akka waaqayyoo hin beekne taasisu. Kadhannaa isin kadhattan waaqa irratti ulfina qaba yoo kadhanne. Kanaaf Daani'eel irraa waan baay'ee baruu dandeenya. Daani'eel akkuma keenya kanaaf biyya ormaa jedha isaan mijataa miti. Dia orang masih muda deh, aja sangat menyatakan. Karena nanti umum apa waktu pada imbang muda saja. Apa dah kawan itu, begini mau akan sekarang berkasa itu, akan ni sawah lagi dalam berkasa itu. Kenapa waktu itu berbuat kata sama dia riwayat dari pemandu, ini dia pun dia hijau ni lah. Waktu pernah mesti hijau tu, waktu terjadi mesti hijau tu, wadah kisah mesti hijau tu. Oh, ini semua tapi itu dia tak kenal.
Waaqayyo maqaa waaqayyo haala mijaa'e waaqayyo danda'ama. Gadi keenya nama jenna. Kanaaf kutaa keessatti illee laata waaqayyo kana jireenya afuuraa keenyaa kana dadammachi nama waaqayyoof kenna eeggataa kana eeggachuudhaaf isa kanarraa kaanee sadarkaa sadarkaan ce'uudhaaf tajaajilli keenya sadarkaa sadarkaa tokkotti ce'uudhaaf jireenya afuuraa keenyaa isa tokko kaanirraa isa tokkotti ce'uudhaaf waaqayyo kadhachuu barbaachisaadha. Yeroo akkas ta'u jireenyi afuuraa keenyaa humna argataa deema. Amantii keenya humna argataa deema. Humna argataa deema. Wanta duratti hundumaa bu'aa deema. Yeroo maal ta'u yeroo waaqayyo kadhatu waaqayyo yaada isaa qabu. Daaneel irraa sana bara. Gooftaa Yesuus irraa isin bara. Gooftaa Yesuus maal godhe? Gooftaa Yesuus diina afaan mijaa'e natti tole eegireetti Gooftaa Yesuus Kiristoos. Naaf mijaa'e diina afaan jedhe. Waan isin Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokko tajaajilatti baay'eedha. Tajaajilaaf yeroo qabu yeroo baay'ee yeroo salphaadha. Biyya lafaa yeroo sana keessatti namoonni warri fariisotaa isaan qotaa warri beekamoo caasaa dhagaa turanii biyya lafaa isaan dhagaa turanii kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosiin maal godhateetu abbaa isaatii wajjin walitti dhufeenya isaa eeggachuudhaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosiin utuma isaan nutti deemu utuma isaan nutti deemutu isaan dura miliqeetu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin iddoo qommii dhageetu waaqayyo abbaa isaatii wajjin waliin. Kun immoo maal godhe Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yennaa jettanii akka inni yeroo hundumaa lafa hundumaatti tajaajila isaa keessatti akka inni milkaa'u akka inni yeroo hundumaa abbaa isaatii wajjin akka inni namni sirrii qabaatu yeroo hundumaa lafa dhaqetti humna diinaa kan isaa mormu akka inni moo'u isa gargaara. Nama waan ta'eef Gooftaa Yesuus Kiristoos humna kadhannaa isa barbaachisa. Nama dhugaatis waaqa dhugaatis humna kadhannaa isa barbaachisa. Nama waan ta'eef. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos ilaallee waan baay'ee baruu dandeenya. Lafa qoomni itti ba'ee sagalee waaqayyoo lafa qoomni itti ba'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhata turee jedha lafa qoomni itti ba'ee inni kun baay'ee barbaachisa. Yeroo qoomni yeroo addaa waaqayyoo wajjin qabaatu. Yeroo qoomni kana akkamitti qabaannaa hojii yeroo namaaf kennu jechuu dandeenya. Yeroo qoomni waaqayyoo wajjin qabaatu jechuun giddi nama dhawwachuu jechuuti. Yeroo qoomni lafa hojii hojii taa'ee waaqayyoo wajjin inni hojii hojjetaa waaqayyoo wajjin yeroo qoomni qabaachuu dandeenya. Makiinaa ofaa yeroo qoomni hojii waaqayyoo wajjin yaadataa waaqayyoo namni tajaajila guutaa'ee ilaalaa jireenya fuula duratti madaalaa deemuu danda'a. Yeroo qoomni isa addaa immoo yeroo barbaachisaa ta'e yeroo qoomni kan dhuunfaa mootii yeroo addaa ta'e barbaachisaa. Yoo kana macaafa tokko dubbisa macaafni kun maal jira gaazexaan isin diaspora immigrant churches diaspora churches jedha. Shaakala namooti garaa garaa interviewudhaan dhiyeessanii dubbatan inni suni maal jedha interviewuun godhe keessa tokkotu baay'ee garaa garaa isheen tokko maal jetti ani jireenya koo jireenya amantii kootiif jireenya kiristaanummaa kootiif amantii koo shaakaluudhaa fi yoo xinnaate torbeetti sa'aatii 14 kennaa torbeetti sa'aatii 14 kana jechuun guyyaatti meeqa jechuudha sa'aatii lama laatti jireenya fuulaa kootiitiif isan galma kadhadhu ta'ee isan macaafaa dubbadhu ta'ee isan mola hojii kootiittis immoo yeroo badhadhu ta'ee yeroo ittiin isaan dubbatu isan immoo galgala immoo galee ijoollee kootii hojii kadhadhu ta'ee yeroo hundumaa waa'ee dhimma amantii kootiitiif jireenya fuulaa kootiitiif tajaajila warra kiristaanaa kootiitiif yeroo hundumaa torbeetti sa'aatii 14 kennaa jedha. Sa'aatii 14 kennaa jedha. Amma ta'ee jettanii sagantaa baafannee jireenya fuulaa keenyaatti yeroo isaan taa'anii qoodnu jira jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti. Deebii iskeejuwaalii qabnamni deebii iskeejuwaalii qabna ganama kaanaa hojii kanaa hojii kaanaa dallaa inni deebinaa humnaa hojii dhabuudhaan hojii. Akkuma kanaa jireenya keenya afuuraatiif illee deebii iskeejuwaalii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa kana keessaa hammamni waaqayyoof kenne hammamni jireenya fuulaa kootiif iddoo kenne hammamni waaqeffannaa kootiif iddoo kenne hammamni waaqayyoon kadhachuudhaaf iddoo kenne hammamni maatii kootii wajjin fuula waaqayyoo dhiyaatuudhaaf yeroo kenne illee jedhanii yeroo fi kana qiccachuun yeroo fi kana qoodachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya baay'ee jireenya gurguddaa jireenya goromsuu barbaachisa akkas jechuun barbaade kanaafiyyuu yeroo hundumaa waan taa'an waafa malee isaa yeroo waaqayyoo kenne sanaa yeroo hundumaa hin hambisee kanarraa kan ta'e isheen amma Koreaan isheen nama biyya kanatti barattee ministeetii barattee malee yaaddu barattee hojjetaa jirti itti dabalan mootii tajaajila waldaa kiristaanaa tajaajilaa jirti. Kana kana dhaqeef maal inni disipiliinii jireenya
hafuuraa keessatti jireenya hafuuraa keessatti guddachuu irratti jireenya hafuuraa kana eeggachuu irratti isitti inni jalqabaa waaqayyoo kadhachuu baru dhuunfaa keenyatti waadaa keenya keessumaa godoo keenya keessatti teenyee iddoo dhabataa teenyee waaqayyoon kadhachuu baru isa shaakaru inni gara biraa hojii mana waaqayyoo keessatti yeroo baay'ee dubbadheera qooda fudhatu. Waaqayyo kennaa adda addaa waldaa keessatti kenneera nuuf kenneera. Mee nu keessaa waaqayyo waan tokko irratti ilaalan biyya dura waan tokko waaqayyo waan mana isaa keessatti ittiin isaa hojjetu waan ittiin isaa tajaajilu waaqayyo waan tokko irratti ilaalan biyya dura galanni waaqayyo hunduma keenyaaf kennaa adda addaa kenneera. Miti waaqayyo kennaa gabta kadhatamaa ni beeknu. Sababii baay'inneetu ofii keenyaa yeroo itti waaqayyo hojjennu yeroo itti qooda fudhannu inni kuni waaqayyo yoo ilaalan kun dhiibnes waaqayyo kan tajaajilu maal akka ta'u waaqayyo baay'ee jira jira kan tajaajiltoota baay'ee jira waaqayyo waan nu qabu garuu waan saamuu waaqayyo murteessinee jireenya keenya yeroo waaqayyo ilaalle amma humna keenyaa waaqayyo tajaajillu waaqayyo immoo karaa gara biraadhaan waan barbaachisu jireenya keenya irratti waaqayyo eebbisaa bana. Jeebba jireenya hafuuraa bana waaqayyo eebba jireenya foonii bana eebba jireenya jira bana bana waaqayyo yeroo isaa of laannu mee shaakalaatti kan jireenya keessatti ani har'a jalqabee yeroo kadhannaa waaqayyo hamma danda'e amma yaadu waaqayyo na gargaare yeroo kanaan qabaadha itti dabalee mana waaqayyo keessaa wanta danda'e hojii waaqayyo hojjechuudhaaf kana booda jireenya koo nan murteesseedhaati waaqayyo of kennaa waaqayyo ilaala waaqayyo godhatti waaqayyo godhu hin godha waaqayyo kanaaf waaqayyoon kadhachuu keessatti isa kadhachuu inni lammaffaan waaqayyo kadhachuu keessatti jira ibiddicha iddoo eeggachuudhaaf waaqayyo kadhachuu keessatti immoo dhuunfaatti waaqayyo kadhachuu dandeenya walii wajjin gurmuudha waaqayyo kadhachuu dandeenya mana keenya keessatti illee waaqayyo kadhachuu dandeenya inni gara biraadhi sagalee waaqayyo wajjin firummaa keenya jabeessuu nuuf sagalee waaqayyo wajjin firummaa keenya jabeessuu firummaa sagalee waaqayyo firummaa qabna sagalee waaqayyo maatiin tuqotu amma macaafa tokko qabatee qabee agarsiisa macaafa tokko qabatee kiristaansiin siapa? Macam apa pun mau menggunakan pakai. Macam apa pun mau mana digunakan pakai. Sana kakak sendiri maju sampai sendiri. Macam apa pun rumah baju artinya baju warna ini macam apa pun wajib relation baju berkumpulnya baju. Karena jadi cukup mana ini macam apa pun aku mau jadinya mau video bayar itu sendiri. Macam apa pun bisa bantu. Jadi, dari biasa, segala waaqayyo malai, waaqayyo orang segala waaqayyo rakam, itu nyata. Segala waaqayyo malai nyata mo, segala waaqayyo busa ko segala hungan natin, segala waaqayyo mo, akan tumpah itu segala waaqayyo dalam bahasa Indonesia. Kayak gimana? Segala waaqayyo nyata berbahasa. Petrus mau kerja. Dubbinya isija ittiin fayyinaa isiniif ta'uu isaa akka nani sana Petrus irraa boqonnaa lama lakkoofsa lama fakkaata.